walirraa fageenyi bultoo keenya diigaa jira. Gammachuun na keessan jiru yaantaloo gachiise riibaan qabu. Ankee maakamii atiiruu koomaaloo natti miikuubaan qabu. Ani maqaan kiyyaa Usmaan Elliin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe Harargee Hirnaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti achumatti baradhee xumure. Kutaa 12ffaa booddees qabxiin naa dhufee fayyaa akkan baradhuuf yuunivarsiitii Jimmaa na gahe. Na jaallatam, na jibbite, na eeggatam, garaa bal'atte, kan koo garaanoo si malee jedhee na didee. Waggaa lammaffaa yeroon barachaa jiru barattoonni biyyaa wal barbaadanii barattoota haaraa dhufan waan keessummeessaniif anis barattuu maqaan ishee RM jedhamtu Harargeerraa heelzii ofiisarii yookaan ammoo akkuma koo fayyaadhaan yuunivarsiitii Jimmaa ishee gahee anis barattoota naannoo Hararii dhufanii keessaa yeroo jalqabaa fi yeroo dhumaadhaaf ijji koo isheerra bu'e. Akkuma isheen mooraa seentetti aadaa mooraa keessa jiru wantoota tokko ergan isheetti argisiisee booda yeroo hedduu galgala wal waamnee wookii waliin ba'uu fi waliin taphachuu eegalle. Baay'ee kan namatti toltuu fi dubbii kan namatti hin baay'isne yoon ani callise qofaa na haasofsiisuuf miira kan godhattu nama addaat turte. Anis isheen gara mooraa keenyaatti dhuftee baatii ji'a 4 booddee gaaffii jaalalaan dhiyeessee fi bahumsii fi galumsi keenyi tokko waan ta'eef barattoonni hedduunuu otoo nuti jaalallee waliin ta'in akka jaalallee waliitti nu ilaalaa turani. Irris gaaffii jaalalaa koo itti yaadeensiif deebisanaan jettee turtii torbee lamaa booda ani jireenyaaf yoonaaf taata ta'e malee isa wal jalqabanii addaan kutanii dhiisan hin barbaadu. Dhuguma immoo kanaaf kan na barbaaddu yoo ta'e maatiin keenya ammumaa jaarsa erganii niikaa nuuf hidhuu ni danda'u naan jette. Anis yaada isheen naaf kaastetti baay'ee walii galuus haa ta'uutii garuu dura amalli keenya walii ta'uusaa fi wal danda'uu keenya jaalalaan waggaa tokko ni dabarsinaa bara dhufu isaanitti himna jedheen ishee gaaffe. Isheenis keessa ishee ga'uu baatus haa ta'u naan jettee hariiroo jaalalaa anaaf ishee walii jalqabne. Yeroo nuti waliin dabarsinus baay'ee kan namatti toluu fi yeroo hedduus kan walii laannu ture. Haalli ulfaataan yoo anaaf ishee mudateerraan ala galgala yeroo hundumaa anaaf jaalalleen koo wal arginee waliin haasonee wal quuffannee walirraa gargar baana ture. Turtii kana keessatti rakkoowwan garaagaraa anaaf ishee gidduutti uumamanis haa ta'uutii garuu akka jaalallee waliitti wal dhageenyee irratti mari'annee waliitiif furaa turre. Isheen barnoota ishee waggaa 1ffaa xumurtee ani immoo barnoota koo waggaa 2ffaa xumureen gara maatii keenyaatti gallee maatii keenyatti simnee anaa fi jaalallee koo kanaatiif maatiin keenya niikaa hidhanii. Sanaan booddees anaa fi jaalalleen koo kan kanaan dura jaalalli keenya dabalee yeroo gaariis waliin dabarsuu eegalle. Rabbis na gargaaree barnoota waggaa 3ffaa koo xumureen eebbifameen buufata fayyaa magaalaa Ciroo keessatti bara 2007 ramadame. Anis hojii koo haala gaariin hojjechaa tureen jaalalleen koos waggaa 1 ishee hafe sana obsaan walirraa fagaannee dabarsine. Isheenis rabbi ishee gargaaree erga eebbifamtee booda hojiidhaan Nageellee Booranaa ishee gahe. Isheenis haala gaariin hojjechuu eegalte. Haa ta'uutii garuu fageenyi waan nu gidduu jiruuf torbeetiin yeroo hedduu walitti deddeebi'anii wal arguun anaa fi jaalallee koo gidduutti baay'ee nutti ulfaachuu jalqabe. Bakka hojiidhaa yeroo hundaa sababa garaagaraa dhiyeessuun anaanis baay'ee na nuffisiisee jaalallee koodhaanis baay'ee ishee nuffisiise. Yoo guddate ji'atti al takkaa qofa wal argina yookiin anatu ishee bira deema yookaan ammoo isheetu na bira dhufa. Deemsi fageenya keenya gidduu jirullee deemsa guyyaa tokko olii waan ta'eef deddeebi'uun lamaan keenya nuffisiise. Akka carraa ta'ee haala kana gidduutti jaalalleen koo otoo gara koo dhufaa jirtuu balaan konkolaataa xiqqaa ta'e ishee mudatee harki ishee bitaa tokko dhiibbaan giddu galeessaa ta'e isheerra gahe. Guyyaa kanas isa gara koo dhufaa jirtu duubatti deebitee bakka hojii ishee dhaqxe. Kanaan booddees yoo barbaadde atumti koottu malee ani hin dhufuu naan jette. Anis haala kanaan ji'a 5 qofaa kiyya deddeebi'een haa ta'uutii garuu anattillee waan natti ulfaateef isheen hojii qabattee waggaa 1f ji'a 7 erga fixxee booda asitti waan na gara biraa hojjettaa yookaan ammoo bakka hojii duwwaa bakkan hojjedhu kana keessaa siifan barbaada jedheen yeroon jaalallee kiyya gaafadhu yoo barbaadde ati as koottuu asiitii bakka hojii duwwaa siifan barbaadaa naan jette. Haa ta'uutii garuu ani gara ishee deemuu jibbeen otoo hin taane bakkin ani jiraadhu maatii keenyaa
fillee dhiyoo waan ta'eef as nu wayya jechuun lakki ati yoo as ufte wayya jedheen haadha manaa kiyya yeroon gaafadhu haati manaan koo anaan dhaga'uu didde. Dubbiin kunis anaaf ishee walitti buusee haasoo erga walii dhaabnee ji'a 2 fixnee jirra. Ani wantan godhu dhabeen gaaffii natti ta'eera. Lamaan keenyuu akka addaatti baay'ee wal jaallannus fageenyi garuu jaalala keenya irratti dhiibbaa fidaa jira. Haala ammarra jirruutiin tarii walirraayyuu adda ba'uu ni dandeenya. Maatiin kiyyas dubbii kana waan dhagahaniif siin maaltu ji'a ji'aan gara sitti si marmaarsisee dubartiin hedduun isheetiin siif caaltu guuttee jirtii ishee fuudhinaan jechaa jiru. Haa ta'utii garuu ani waan akkasii kana gurri koon dhaga'uu ishee maddeettis nama biraan dabaluu jedheen keessa kiyyaa fi rabbiif waadaa galeen jira. Mee hiriyoonni koo seenaa jireenyaa kiyya irratti yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan Usmaan El Harargee Ciroorraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Gammachuun na keessan jiru yaantaloo gachiise riibaan qabu. Ankeemmoo akkamii atiiruu koomaaloo natti miidhuu baan qabu. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi Usmaan Ciroorraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii fi hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 haaluma xalayaa isaa nuuf ibseen obboleessi keenyi maal gochuu akka qabuuf yaada furmaataa komentii jalatti akka barreessanii fi kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee dhimma fageenyaa irratti jiruuf jireenyi isaanii gaaffii keessa kan galee jiru nama tokko lama waan hin taaneef yaadni isin kennitan isaaniif illee deebii waan ta'uuf yaada keessan kennuudhaaf hin qusatiinaa jechuun isiniin barbaada. Egaan anis obboleessa kiyyaaf yaada kiyya yeroon qooduu fi kanan dhaga'ee fi kan hin beeku irraatii kaasee dhaabbata mootummaa keessatti namoonni qacaramanii jiraatan haati manaa fi abbaa manaa tajaajila yeroo muraasaa erga godhatanii booddee gara tokko dhufanii waliin akka hojjetaniitiif carraawwan xixiqqoo ni jiraatu. Jijjiirraa waggaa 2 booddee yookaan immoo lamaan keessan keessaa namni tokko sababa maatiitiin gara tokkotti dhufuun ni danda'ama. Atis wanta kana ni wallaalteetta jedheen hin yaadu. Haa ta'utii garuu tokkoffaa irratti namoota naannoo keessanii hojjetanii gara naannoo sanaatti jijjiirrachuu barbaadan yoo jiraate isaaniin quunnamuun yaaluun ni danda'ama. Akkuma ati jette ati ishee bira deemurra isheen otoo si bira dhufte wayyaa. Dhimma kana namoonni sotoo gidduun galiin ofuma keessan wal obsitanii yeroo waliif laattanii otoo hiiktanii kan jedhu yaada gaariin isiniif qaba. Nama wal jaallatu gonkumaa fageenya adda baasuun qabu. Tarii dhiibbaa qabaachuun mala ta'a. Haa ta'utii garuu hanga yerootti waan ta'eef wal obsuun dirqamadha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada dabalataa keessan laadhaa fi jecha laayikii fi sheer gochuun akkanumallee deeggarsa keessaniin na waliin turaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti illee waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti nagaan turaa rabbi bakka jirtan maraatti fayyaaf nagaa isiniif haa godhuun jedha. Turtii gaarii. Na jaallatam, na jibbite, na eeggatam, garaa bal'atte, kan koo garaanoo si malee jedhee na didee.